Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu sallaa jiru jalatti argamtan nagaan kabajamtoota sinaa qaqqabsiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoona eegdan isiniin jechaa egaa kaararlee viidiyoo baay'ee ni jaalattan jedhee abdii qabu takka qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraa gahaan isiniin jedha. Warroonni chaayinaa ayyaantu sallaatti faarawaa taatan garaattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'a barumsa guyyaa guyyaan asirratti darban yookaan odeeffannoo infoormeeshinii biyya keessa jiru hordofuu ni dandeessan jedhee sinaaf fedheetoo jira. Warri yaada qabdan immoo saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa teechisuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa akkuma taambilee irratti argaa jirtan kana uffata aadaa qabadheen dhufeetoo jira. Uffanni aadaa yeroo kana meeqan jira? Yeroo kanatti meeqan jira kan jedhu ofii kiyyaa hojjisiifadheetan jechuudha. Haannaa wajjiniin warratti meeqan uffate kan jedhu asuma keessatti argattan. Warri immoo ayyaana kanarratti ayyaana dura keenya jiru kana warra keessan irreechi ni jira. Warroonni immoo bara haarawaa ka dhufaa jira. Warroonni kabajan jechuudha. Maatii keessan obboleettii keessan obboleessa keessan sappoortii godhuu hin dandeessanii yookaan sarpiraayizii godhuu hin dandeessuun isiniin jedha. Gatii isaatis tokko tokkoon isinitti himaa isiniin jechuu jaaladhaa kan shamarranii wal qabate. Warra dhiiratti irraa kaa'amee tokko tilmaamuu hin dhiisu. Egaa kan kanan hojjete kan shamarraniiti. Akkuma tanaan dura dubbachaa ture kaa ofii kiyyaa wanni itti jiraadhu isin biraan hangaa itti fayyadamuu hin dandeessan jedhee tanan abdii qaba. Asumaan bilbila kiyya isin ifan taambilee irra teechisaa warroonni namoota jaalatan harmee keessanis haa ta'u warroota gatii isinitti baasan waggaa jiraatan bara haarawaa kanaan wal qabatee akkasuma irreechanis wal qabatee warri sabiraayizii nu godheettanillee waggaa jiraatan ta'e bilbilli kiyyaa duwwaa 9 taambilee irrallee isinifan teechisa isiniin jechuun jaaladha. Dhugaan isiniin jedha yeroo kana odoo ayyaana jiran ga'in waan barbaadan odoo xalabattanii yookaan hojjisiifattanii yookaan osoo bitattanii teechifattanii hedduunatti tola. Sababni isaa meeshaaleen amma jiddu galeessa keessa jira jechuudha. Boodanii beektuu fulmaanni dhufe taanaan fulmaanaan booda cidhaatu jira, mana seennitu jira, maalootu jira. Egaa ganni bahe maalii filchataa bahe ganni hin jiru akkuma Oromoon jedhu xiqqoo ji'a tanaan booda wanti hunduu qaala'insa sanitti ta'a jechuudha. Gizee sanirra amma yeroo kana minizaariin illee shaggaa jira, minizaariin doolaaraan illee hatta baankiidhaan iyyuu shaggaa jira. Warri bilaak maarkeetidhaan zarazzarattan immoo haga dhibbaa fi homaa jira. Kana zarazzaratanii too bitattanii meeshaa keessan teechifachuu hin dandeessanii. Warri immoo maatii keessanillee immoo iyyuu kana jidduu kanatti sabiraayizii godhuu dandeessan maatii keessanirraa eebba argatu isiniin jechuun jaaladha. Sababbiin isaa gatiin guddaa miti isiniin jechuudha. Egaa kan uffata aadaa yeroo baay'ee gatii ani achi ta'ee dhugaan isiniin jedha nama biyya galeetoo dhufeen naa fidanii jennaan 12,000 hanga 10,000 meeshaalee wajjin 13,000 naan jedhanii turan jechuudha. Uffata aadaa kan hoggaan jedhu meeshaalee waan haaraatti homtuun jiru meeshaalee kan ishii bareedinaa qabatan yookaan immoo boorsaa tokko keessaa tokkodha jechuudha. Gizee meeshaa wanni bitattu jechuu jaaladha. Egaa dhiifa manaa godhaa isiniin jedha. Jidduudhaan nama rakkisti maal ishiin tun karri biyya keenyaa banaa waan ooluufu kara namaa dhuftee nama rakkisti na of galchaayi naan jedhanitu jira jechuudha. Anachitti jechuudhaan waggaa baay'ee taa'ee osoo hin ta'in waanuman jaaladhu waanuma sooshaal miidiyaa irratti ilaalee hawwe nan bitadha jedhee nama biyya galetti Dubaayii boqonnaadhaa galee deebi'utti naa fidaa jennaan 12,000 kuma 13,000 naan jedhanii ay nattaafu jedheetanii jechuudha. Har'a garuu anii fi daa'imni xiqqoo bitannee haannaa wajjin jechuudha deemnee maxxarsiifannee too galle akkuma asirratti argitan kana wayyaan uffatte kanaadha jechuudha. Kanaan ani filadhe diizaayinii kanaan filadhe garuu calleen qalloo miti calleen isaa guutuudha. Kanaan ani filadhe jechuudha. Amma garuu suura irratti argaa jirtan kan diizaayinii isaa kana asittis immoo calleen isaa lama bichaadhaan buutee garuu ani guutuu isaa hagaasii kan jirudha. Kana filadhe akkasuma kan gurraatti illee jechuudha. Lamaan jira afuriin kan buudha. Kana filadhe kana guutuu isaa kan ayyaantu asallaamee qafixee asuma keessatti argattan jechuudha. Dhugaan isiniin jedha kana hobaaftanii nama jaalattan waggaa sabiraayizii gootanillee ni miidhamtan jedhee tooyyaan yeroo baay'ee ani qarshii keessa waan hin taanetti baasaa illee isiniin gorsu garuu gatiin isaa guddaa miti isiniin jechuufanii tana biyya keessatti qibaatii magaalaa deemnee
qibaati dabbasaa keenyatti fi looshinii yoo nu bittedha jechuudha. Tanaan alatti homaan bittu waan biraas bittee too wanni hin jettu. Kanaafuyyuu kana bittanii ayyaana kanarratti oduu nama jaalattanii maatii keessaan obboleettii keessaan obboleessa keessaan haadha abbaa keessan illee oduu sabiraayizii gootanii hedduu tokko gaariidha. Warri ijoollee qabdan immoo keessattuu ijoollee naannoo biraa akka hambisnee waan akkanaa kan oduu bittanii too bashannansiistanii hedduu tokko irratti tolan isin jechuu jaaladha. Egaa ka kiyya kabbite 3,000dha. 3,000dha jechuudha. 3,000 bicha. Ani meeshaalee harkatti qabadhee jiru kanaadha. Siinqee bichaatu irra hin jirre jechuudha. Jechuun siinqee yeroo hunda qabatamee waan hin deemneef siinqee hin binne saniin booda meeshaaleedha. Guutuu meeshaa isaa callee guutuu isaa wajjin naxalaa isaa wajjin qamisii wajjiniin 3,000 bichaadha. Dhugaan isin jedha 3,000 bichaadha jechuudha. Ani kanan fide haannan immoo 1,500dha. Egaa ka dambanyaa kaanadha kan waliin dubbanne malee rigitu walii galatti 4,500 miti kaffitu haga 5,000 humama fixuu ni danda'a garuu dambanyaa kaana jennee yaa dubbanne malee jechuudha. Biyaansi dambanyaallee ta'uu baatu namni tokko nama lama warratti 5,000 gahaadha jedhee tanan yaada jechuudha. Nama lama waggaa bittan ta'e kan ijoollee garuu hanga tokko ni rakkisa kan jiran information naalaatanii jiranii maaliin rakkisaa hojjetameen dhufu kan maanguddoo kan warra gurguddootaa kanarra qannasnee hojjisiisna malee ijoolleedhaaf baay'ee rakkisaadha jedhanii jiru. Garuu akkuma argaatan kan diizaayiniin kiyyaa fi kan haannaa tokko kan haannatti ta'u waan dhabneef haannan suuraan kaanee guyyaa bahe immoo uffannee isin fuulduratti dhufne jechuudha. Akkamitti akka bareedu akkamitti akka faamtu qarshiin tuni itti faamnee aadaa keenya mallattoo keenya eenyummaa keenya guyyaa tokko faaggaatti hin jenne nama gammachiisaa garuu qibaatii mataatii fi looshinii bichaadha jechuudha. Birriin 4,500 tun ho'iisi ani kusaa mana keessatti malu ofuma dabbasaa kee irratti odoo nan baasanii birrii tanatu jedhuma birrii biyya keenya keessatti homaa waa'ee hin qabdu garuu kan ammoo walirratti haadha keessaniif abbaa keessanii odoo bittanii eebba argattanii an eebbatti nan amana ijoollee. Dhugaan isiniin jedha eebbatti baay'een amana. Daa'imuma kootii amma isa kaas keessa amma koo gaafa tokko siniifan qabadhee tolufa baay'een eebbatti amana eebbi immoo burqaadha. Waan hin dhumnedha jechuudha eebbi. Natti maxxani hoo jetteen eebban sitti maxxani burqaadha hin goggogu jechuudha eebbi. Kanaafuyyuu kanan isiniin jechuu jaaladha uffanni aadaa kana fakkaata warroonni siinqee wajjin immoo bitachuu barbaadan isinii gaafachuu hin danda'a warroonni immoo elemtuu barbaadan soggaa jiraattan warroonni immoo akkasuma qorii barbaadan soggaa jiraattan na dubbisuu hin dandeessu yeroo kana keessa jiddu galeessa jira gabaan isiniin jechuuf waa'ee meeshaalee akkasuma meeshaalee kaawwalee viidiyoo darbe irratti dubbadheen jira warri bitachuu barbaadan atamtamaan bitadha booda isin jalaa waddata birraan cidha. Kanaafuyyuu cidhan kan barana wal fuudhallee osoo cidhin diggifeen wal fuudhallee bara dhufutti cidha diggifataa meeshaan ni waddada birraa keessa birraatti deemnatii kanaan booda fulbaanni kaa ganna baheetoo jira jechuudha. Kanaafuu warri ni bitanna jettan welkaam isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa viidiyoon koo guyyaa irraa kana fakkaata. Hin jaalattan jedheen abdii qaba. Wantoota biyya keessa jiru guyyaa guyyaan isinii dabarsa. Ganaan isinii dhufa ammallee gabaan yeroo kana keessa maaliin akka jirtu ayyaana kanaan wal qabateetis haa ta'u haala gannaa kanaanis haa ta'u wanta hundaa isin biraan hangaa isin bicha viidiyoo kana sabiskiraaybii gootaniituma odeeffannoo biyya keessa jiru dhaggeeffachuu hin dandeessanii akkasumas immoo warroonni kanarratti viidiyoo nu hojjedhu jettanii soggaa jiraattanii saanduqni komantii kiyyaa saa 24 banaadha welkaam isin jedha baay'een isin jaalladha baay'ee isin kabaja bakka irratti nagaa naa ta'a baay'ee.